Egaa warri keenya maal jee jalqaba seetan haa oriinuu dura garam oriinaadhatu irra caalaa jira. Bakka sanii bahuun akka nama mootarri isaa mootar baayikiin isaa horofa keessa dhoqqee ajaa'ibaa keessa seenee bahutti wanni yeroo hedduu achi rakkina san ampliifaayi goonee iyyinee iyyuu qofaa miti iyyansa bira dabarree boonyuu fi maaliif jettanii yoo kana gaafatamtan. Ashama egaa daawwattoota kiyya maatii tiyyaa akkami jirtan akkami yeroo tana geessan nagaa fi guddina fi rahmata rabbiitiin isin kaawwa. Egaa yeroo hedduu akka nama dalagaa daldala irratti hirmaatu irratti yookaan bobba'e irratti dhugguunii fi namoota adda addaa imala isaanii jalqaban kana irratti isaanii burjaajawan dhugguunii fi arkitee gaafii sitti dhufa. Gaafiin sunis maal seeta? Maalii fi uummanni muraasni tokko milkeeffatee uummanni muraasni tokko kufee wanni jiru isinittis gaafii ta'uun isaa hafan qabu. So akkamitti duuba deebisaan teenya guddoon maal ta'uu qabdi? Akkamitti ani bikkan barbaade san bikkan tilmaamadhe san bikkan yaadu san bakkan ittiin if arku san maaliif haalli nanarra irra jiru kun naan taane galii nanarra harkadhu kunis naaf hin taane naannoo nan keessa jiru naaf hin taane jiruu bareedduu mana bareedaa makiinaa bareedduu maatii gaarii comfortable jechuun jiruu bareedduu takka ifiif hawwina ifiin hawwina. So jiruu san akka nuti jiraannu haa akka nuti hin jiraanne maaltu nu godha? Egaa warri keenya maal jee jalqaba seetan haa oriinuu dura garam oriinaadhatu irra caalaa jira. Maal jechuudha? Yeroo hedduu akka hawaasatti ijoollummaa teenyarraa jalqabnee karaa kana deemii jee namni karaa sii kenne hin jiru. Saniifuu ati yeroo takka deemteeti karaa si fakkaatee deemtee gaafa karaan sun sitti cufame takka abdii kutattee dhaabdaa, takka immoo if jibbitaa, takka if abaartaa, takka hawaasa keetii fi maatii tantee abaaruu jalqabda. Garuu iccitiitu jira. Iccitii naaf hin galin, iccitii siif hin galin gaafa jalqabnu sana. Iccitii sanin si wajjin sheer godhaarra. Iccitiin sun maal seete? Namoonni hedduun addunyaa tanarratti fakkeenya ta'anii akka hawaasattis, akka naannoottis, akka biyyattis, akka ati magaalaa keessa jirtuttis warreen fakkeenya tahanii maqadhaweessa tahan yookaan maqaqabeessa tahan yoo laalte iccitiin isaanii maalii jettee yoo qoratte maaliif wama takka qaban? Iccitii namaa qoratuun, iccitii warra milkaa'ee qorachuun, iccitii Mark Zuckerberg, iccitii Elon Musk, iccitii Bill Gates yookaan iccitii Qananiisaadha yookaan iccitii Daraartuu Tulluudha. Yoonii fi ichi deebitan waan takka wanni isaan commonly warreen milkeessan kun warreen toppii society isaanii keessatti ta'an hawaasa isaanii keessatti milkaa'an kun hundinuu waan takka qaban jechuudha. Maali wanni sun? Santu anaafis nu barbaachisa. Maaliif jennaan copy paste dha milkiin. Milkiin qophatti formulaan namoota adda addaatiif kennamtee hin jirtu. Formulaan isii takkuma. Formulaan suni maali seetan? Kaleessa osoo humaa hin qabne, osoonii fi haala mijaawaa keessa hin taa'in, osoonii fi naannoo mijaawaa keessa hin taa'in, osoonii fi mallaqa yookaan qabeenya mijaawaa hin qabaatin warreen kun hundinoonii fi seenaa isaanii if duba deebinee dhageenye. Haaluma fokkataa yookaan haaluma anaa fi isin kaleessa irra turreerraa hin haa. Garuu maaliin nu caalan yoo jettanii na gaafattan waan takka qofaan nu caalan. Warreen kaayoo fi if durarra abjuu yookaan mul'ata qabaatanii sosso'an suni yogguunii fi rakkinni isaan mudate yookaan yogguunii fi bahaa bu'iin isaanitti heddummaatu. Yoo ammoo yogguunii fi warreen isaa wajjin imala jalqaban sun karatti irraa dhaabbate yoo ammoo osoo karaa deemanuu sinqiin isaan lafaa kaa'aniin sun yookaan kaleessa riisortiin qabeenyi isaan lafaa kaa'aniin sun harkatti citee beekumsi isaan kaleessa nu oofa jedhanii karaa jalqabaniin sun harkatti citee rakkina adda addaa keessa yogguunii fi seenan rakkinni sun isaan liqimsee achitti hafuu dhabuudha. Uummata san maaliif jennaan harkina sanii ol yaadaa jiran waan ta'eef. Irra hedduun keenya bakka deemnetti wanni nuti burjaajoynuuf yookaan bakka takkatti wanni nuti staak taanuuf bakka sanii bahuun akka nama mootarri isaa mootar baayikiin isaa horofa keessa dhoqqee ajaa'ibaa keessa seenee bahutti wanni yeroo hedduu achi rakkina san ampliifaayi goonee iyyinee iyyuu qofaa miti iyyansa bira dabarree boonyuu fi maaliif jettanii yoo kana gaafatamtan taate mul'ata keenya san irratti xiyyeeffachaa hin jirru. Karoora kan geekka kaleessa mana baateef san irratti xiyyeeffachaa hin jirru. Saniif yeroo hedduu namoota biyyaa bahe, namoota manaa bahe, namoota karaa dheeraadhaan deemaniin jijjiirama. Jiruutiyyan jijjiirradha, maatiitiyyarraan jiruu isaanii jijjiira. Akkasumatti yoonii fi rabbi na milkeesse hawaasa kiyyarraan jiruu isaa jijjiira jeetiti namni kun karaa barnootaa, karaa baqaa,
jechuun karaalee adda addaatu jira jiru addunyaa kanarratti karaan hedduudha. Karaa jiru kana keessa ogguunii fi tokko deemte ati karaan sun bakka nan tilmaamadhe san nagayisaa jettee waan amanteef. Haa ta'u garuu akkuma isin jee yooni fi dhoqqeen takka si mudatte yookaan karatti osoo deemtuu tabbiti sitti ol dheeratte yoo immoo galaanni sitti dhufe yoo rakkinni ati takkaa hin eegin jiru tante keessatti yoo sitti dhufe achitti rakkinni sun si dhaabamoo ati rakkina sanii ol laaltee rakkina sanii ol mil'attee rakkina san rakkina har'aati rakkinni kun mul'ata kiyyaa fi karoora kiyyaa fi bakka itti deemuutti jirurraa nan daangeessu jettee qorattee qo'attee warreen si dura karaa san deeman warreen mul'ata ati gonfachuu barbaaddu san yoo immoo jiru ati hawwite san namoota si dura gonfateetu jira. Makiinaa ati hawwitu namoota si dura gonfatee bitateetu jira. Mana ati hawwitu nama si dura bitateetu gonfateetu jira. I don't know charity ati hawwitu yookaan dhaabbata tola ooltummaadha warreen si dura hojjeteetu jira. Beekumsa ati hawwitu warreen already si dura milkeessaniitu jira. Bakka ati dhaqa jettee akka har'aan tana nama lafaa hawutti yookaan nama imala isaa milkii deemutti jirutti bakka ati gaha jettee tilmaamattee manaa baateef san si dura nama milkeesseetu jira. Warreen milkeessan sun amaleeffannaan isaan qaban san guddoon mul'ata isaanirraa takka abdii hin kutan. Naannoo isaanirratti rakkina isaan mudateef abdii hin kutan. Karaa waliin deemuudhaaf jalqaban sanirratti warreen karaa san waliin deemuudhaaf kaleessa waliif ballama seenanii karaa san jalqaban yogguu isaan karaarratti dura harcaan abdii hin kutan. Yogguunii fi karaa san akka inni milkeeffadhaa fi inni milkeessa jee manaa baheetti akka tilmaammateen saniin milkaa'ee galuu dhabe abdii hin kutanne. Hogguunii fi bikka sanitti if argitee bikka san gahuudhaaf tarkaanfii jalqabdee tarkaanfii dura fudhattu irratti kuftee maallaqa guddaa khasaarte qabeenya guddaa khasaarte waan kaleessa naagaha jettee sinqinati kaleessa manaa baateen sun si harkatti citte abdii hin kutanne. Warra santu fakkeenya si ta'uu qaba. Warra santu si dura jira. Warra laaliiti osoo abdii hin kutatin mul'ata kan kee irratti xiyyeeffadhu galma kan kee irratti xiyyeeffadhu yooni fi abdii hin kutatin ni turte malee bakka manaa baate san numa geessa jiraadhu horii bule.